السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نقافة يا جرتني جايس نقافة يا الحمد لله رب العالمين. أكم جرتني سي بقنا بجراتنا والله شكرا thank you so much. بقنا بجراتني قالي وانتي أولو موتي إنها نقا مالك باتي أفتشتشون كيساهي أولو قالي سنت فكات والله ما أداويتي دورك هادي قرو أكسيمتي أما اتيادي لالاني نمو maal isin fakkaate sagantama roozaa san irratti roozaan baalen deemte argitanii jirtan baalen jirti kanaaf lash jedhii hin jarjarinii sagantaa baqa haga an ufut an ofiitiin jeesii bilbilanaan jette beeytanii jennaan achuun baqa ishii waan barbaachisu waan guuttatu qofa gasanii hin guuttaa inna waan kana ta'eef nama cinqamtaa hin cinqamina laala an ofiif malee bar isiif miti isiif in case hamilee ta'uu fi danda'a addas isii jaa namni hagara na jaalata hagara na kabajaa jechuu dandeetti otherwise ani ofuma ishii inna ofuma fi damo namni tokko nama jaalatan tokko isinii galaan riba illee haasa'uun barbaachisu waan akkasiisanii dura kennaa wannoo baawuni ka jedhamu tokkotu jira baay'ee bareeda shagga agatiin isallee mirxii baawuni kana yoo isin go'attu argee jennaan la baqa wanna isin qabdu maal go'aa dabilii go'aa je'eetiniin wanna mastaawashaa ta'u jechuu yaadannoo yeroo maraa mal ofii keessatti laalteetiniin hiriyaatti yaatunaa go'e jetteetiniin yaadannoo je'eetiniin isa iseetiniin isa uffatteetiniin kama isiin uffatte kana ka'anis filadhe kama isiin go'atte kana isiin hin beekti gatii isaa baqaayinaan la akka isiin ofirraa qabdu kana isii kennuu hin qabu gara biraatitti jijjiirra je'eetiniin yaadee tinin je'ee maal isin fakkaate argitanii wanna isin manaa qabdan namni tokko isin biteetiin je'a kana mara isin gammachiisu amma yaade qorii yaade garuu qoriin biyya keenyaa kun jechuun kana hojjechiise already hojjechiise hiriyaatti yatuna hojjete hiriyaan biyya ofumaa manatti hojjetti beeytanii isin meeshaa bichaa bitinaan jette akka hiriyaatti waamee kennaa kennuu fi hida dammo buleetiin tiyyalle baankii hojjetti baankii hawaash jechuun yoo kennite waan gadiin kenninaan jette waan nama kennaa hoo kennitu jelumaa waan gaarii waan nama saalfachiisne kenninaan jette akkanatti achi kana yaa jechuun hiriyaatiyya homa sannaa hojjetteetiin jette jennaanii akkana qoriin kun ka biyya isaaniitti natti fakkaate muca'eessaa jennaaniin kenna an amma ka arsibaa ka hojjetamu akkanaa miti xiqqaa dheeratu dheeraa kanaa miti amma kan ka akkana hojjetamu kun ka gara baaleeti garri baaleetiif garri arsiiltaa akkanatti hojjechiisa kana kino akkanatti kana hojjechiise fiitiin je'e isinitti mul'ata je'eetii yaada sirriitti isinitti mul'ata kino inshallah akkanatti illee qullaa miti ka kennu inshallah waan keessa kaa'uu qabu keessa kaayaa yaadeetumaanii yoo isa bitteetti hin geessiteen booda obboleettiin tiyyannatti himinaan jettoo isa fuuteetti hin geessite ani meeshama kana bitee hiriyaan tiyya baqqaa isuma hojjetti hojiin isiitu isuma biyya kuu turte galte hojiin isiitu baqa eega hiriyyaatiitiif eega mastaawashaa waan ta'u ta'e meeshaa hundaa bitadhu qoriillee bitadhu san booda anatu siifii hojjetaa naan jette naa hojjetteetiin hin jette harka isiin kafalleef inkafalleef ka isin ifajje isi baqa maal gochuun danda'u yaa hoon waliin ta'een ontu noo ta'are innaa waan akkasiitii qorii tanaa isin ja'a ilamee laalaa kunoo laalaa akkana jirti ani beeku ka arsibaa akkanaa miti ishi akkanaa miti akkanatti ani qadaadillee hin beeku roozimmaa sirritti haa qadaadattu waan akkanaa kana isin ja'a yoo gammaddan maashaa allaa irraa ja'a kennaa kana qopheessite ishi uffanni maal abbaa isii hoosuu bututteetiin hin jetti homaa maqaa hagana hunda namaa hin qabdu wanti maqaa namaa qabu meeshaa yeroo mana ofii keessatti ilaalaniitiin hin je'an nama yaadata kanatu caala je'eetiin yaade inshallah waan akkanaati irratti qoriin biyya kana sirriitti irratti teenna gabaabduu ishi teenna warri beeytan hin beeytanii teenna namuma kennuu qabuuf namuma gara arsii baatiif kenna malee kun baqa soqee sanuu soqee mucattiin intala dodolaati
هاتي قوري كان وجد انت لدودولاتي يا بالي أدابان دودولي كولي يا تامتيري عادان إساني أين توكو مري أيني جناني نا وجد تاجيني يا أورمايو وجد أولا سي وجد بيتي في دينان جدة أشمي شلي اسمولين بني أبا قداتنا وجدوا يسينا إننا مجدين بودا مو بيا أم بدين تلي وانت إيه أبا قداتنا وجدوا يعني أكلتي نا وجدتي سنجا كنو كان فكاتا قرلين بريد هويتي أسلالا هاروا ونو إسي مويني إسي جدودا كنو كنو في هدا سرت لالا إسنت ملأتا جئتني يادا maal jettarre isin waan maal akka jettan hin beeku bakka tana kennuufiif qopheesseetiin hin je'e insha'Allah dhugaan irraa jaalattan je'eetiin yaada wanna keessa go'amu immoo wanna keessa go'amu rakkoo hin jiru obboleettiin atummaa qormichaa qopheessi malee wanna keessa go'atu anatu qopheessaa naan jette inna waan akkana kana kennuufi yaadeetiin hin je'e kana akka isinillee yeroo mara laalteetiin argitanii wanno tana diimtuu go'ee kana waliin maachi haataatu yookiin gurraatti yookiin diimtuu yookiin adii go'ee kana in abeeteen kana na jala goote kalarii kana silaa odoo adii ta'e yookiin maaliif adiin kana maachi go'a gurraachillee odoo gurraachallee ta'e kana maachi go'a diimallee kana maachi go'a buleen na jala goote isa bicha irratti xiqqoo jechuun na ulfaate ittillee dubbatu na ulfaate maaliif jechuun kan namni tokko tolee waa namaa go'eetiin yoo arrabsanillee namatti ulfaataa mitiire nama ulfaate jechuun waayyuu as komentii yoo itti kennaniitiin jaan baay'iseetiin namatti ulfaata waan ta'eef hin cal'ise tana bicha garaana hanqate tuni odoo gurraacha yookiin adii yookiin diimtuu taatee akkattiin bareedu kanaa ol bareedu ishee kana bicha garaan hanqate malee wanti qorii sirriitti garaan geette sirriitti garaan geette maal gochuu danda'are amma ganaa diidi jechuun hin danda'u akkamitti ijaaruu ishee nama ulfaatallee ani jaaladhee ittiin hulloo jedhee fi jennaanii akkana jechuu dandeetti rakkoon qabu haa ta'u aadaatiin kun abbaa gadaa ta'uun baay'ee natti tolee jira. Garuu maal godhe tana bichatu isiin okiyya haatun irraa mul'attu haa ta'u waan isin kana goote hojoo hodirtu natti mari'anne beekanii yaa isin halkan guyyaa halkanillee isin hojjetti waan akkanaatti homaa gochuu hin danda'u tana qopheessii jechuun wanni keessa kaayamu hin kaayama qorii qullaa namaan kennanii salphina waan akkanaa kana isiniin je'a. Guys, maal jechuu danda'an baay'ee natti tolee jira garuu alhamdulillah rabbil alamin kinoo qoriin akkana jirti dhugaa kinoo akkanatti bareeddoo yiiti tana kennuufi hedaa baqa dhugaa baay'ee dasna jedhe baay'ee natti toleetiin hin jedhe jechuun baqa waan gaarii hoo namaa kennitu namatti tola waan ta'eef innaa homaa gochuu hin danda'u alhamdulillah rabbil alamin mucattiin naa xumurtee ammuma kun abaayyuun baafanne ammuma gu'adhee ta'een ufajira ammo fuwetini ufajira kun abaayyu baafanne inshallah baqa insha alhamdulillah rabbil alamin ma sha Allah arraji'a akkana jirti qorii rooza qopheessee keessatti moo waan qumbee guqaani insha Allah isinitti baisallee imalaaltanii wajjumaan hojjanna waan akkana kana isiniin ja'a okay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh